Akkam jirtu daawwattoota qoor-qalbii oduun isinitti himaa isin hanga xumuraatiin waliin tura. Haaromeen tooftaa ammayyummaa gara baadiyyaatti ceesisuu keessaa isa tokko. Kuufamni qabeenyaa hundi baadiyyaa kan ta'e baadiyyaan murteessummaa olaanaa qabaatus mirga murteessuu magaalaa waliin qixa ta'e qabaataa hin turre. Baadiyyaan baroota dheeraa fi giddugala misoomaa osoo hin taane daangaa misoomaati jedhamuun hojii dhabdummaa fi godaansa baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamu dachaan dabalaa tureera. Haa ta'u malee baadiyyaan bakka irraa baqatan osoo hin taane bakka bu'uura misoomni irraa ijaaramu ta'uu qaba ture. Kana hubannoo keessa galchuun jijjiirama boodaa sagantaa maqaa haaromee jedhuun mogga'een hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiru. Haaromeen giddugala ce'umsa baadiyyaa gandoota naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa wayitaa haaromee hundeessuu tajaajila mootummaa daandii, bishaan, anniisaa, manneen barnootaa, buufata fayyaa, mana qorichaa, baankii fi kanneen biroo qe'ee qonnaan bultootaan ga'uudhaafi. Haaromeen hariiroo baadiyyaa, magaalaa fi mootummaa gidduu jiru karaa haaraan ijaaruufis ga'ee guddaa qaba. Kaayyoon haaromee baadiyyaa magaalaa fakkeessuu osoo hin taane ammayyummaa gara baadiyyaatti geessudha. Ammayyummaa jechuun bu'uuraalee misoomaa, tajaajila hawaasummaa, dhaabbilee faayinaansii fi haqaa, gabaa akkasumas wiirtulee oomishtummaa fi hojii balbala qotee bulaa fi horsiisee bulaatti qaqqabsiisudha. Mootummaan qe'eewwan hedduu rakkoo hamaa keessaa baasuun haaromee jiruuf jireenya hawaasaa akka jijjiiramu taasisaa jira. Ce'umsi baadiyyaa qonnaa qofaaf osoo hin taane dinagdee fi hawaasummaa hawaasaa waliin ceesisuufi. Baadiyyaan akka madda oomisha dheedhii qofatti ilaalamuu keessaa baasuun gara giddugala oomishtummaa, kurfeessa oomishaalee qonnaa, ogummaa fi kalaqa akkasumas badhaadhinaatti ceesisuudha. Haaluma kanaan magaalaa Adaamaatti haaromeen sadarkaa isaa eeggatee fi modeela qotee bulaa ta'ee ijaaramee xumuramuun eebbaaf qophaa'ee jira. Magaalaan Adaamaa yeroo garaagaraatti piroojeektiiwwan gurguddaa ta'an akka biyyaatti xumursiisuun hojiitti galchuu irratti dorgomaa hin qabdu. Hangaatuun sulula Qeenxamaa magaalaa Adaamaa akka bakkalcha barii qe'ee qonnaan bulaa kan mootummaa naannoo Oromiyaan gadi bu'ee haaromeen xiyyeeffannoo argateera.